Toota kiyyaa har'a dhugaa jirtu wayii dubbachuuf hin asufe. Dhugaan kunis maali hojjettanii wanta miidiyaa kanarra deemaa jiru waa'ee keenya hundi keessanii qubanii qabdu jedhee yaada. Warri nu hordoftanii warri fooloo na gootanii maatii koorri taatan hundumti keessanii badiirree yoon qabaadhee haasaan amma haasee isinitti mukana keessatti badiirree yoon qabaadhee akka dhiifama naa gootan gamanumaan adaraa isiniin jedha. Isaan alaa dhugaa anaaf sooree gidduu jiru xiqqoorraa dubbachuu barbaada isinii galee. Aniif sooree akkuma dhalli Oromoo yookaan sabni biraa miidiyaa kanarra taa'ee akka wal jaallate fakkeesse piraankii hojjetutti teenye piraankii hojjechaa turreerra isinii galee. Malee jaalala dhugaa kan hin sooree jaalladhe hin qabu kan isheen na jaallatte hin qabdu isinii galee. Piraankii ture jechuudha. Itti aanuuni waan kanatti kan ani seenee fi sooreen naannoo 100 galtee turte fooloo isinii galee. 100 sanarraa jidduutti baak ta'ee namoonni fooloo ishee irraa kaafachuudhaani naannoo 80-90 akkasitti gadi jalaa bu'ee jechuudha. Waa'ee sanaa keessa seenuun barbaadu. Waa'ee sanaa keessa seenuun barbaadu. Sabooddee waan kanatti seenne jechuudha. Akka fooloon ishee guddatuuf, akka tiiktookiin ishee guddatuuf isheen biyya Arabaa jirti. Ishee qofa osoo hin taane durba Oromoo maqaa nama 3-4 ol maqaa isinii waamuu danda'a jechuudha. Innaa fooloon ishee akka guddatuuf akka xinnoo ishee na biratti beekamtii wayii argattuuf Badayes olbuti hin taane kirsinnaan badhaanedha. Amma kaa walitti bu'uun amma kaa wal loluun qalliidha jechuudha. Kaleessa dheengadde guddisuuf jetteeti soolan. Kaleessa dheengadde guddisuuf jettee bu'uunsee gadi bu'ee jennaan sababii isheen musliimarraa gara kiristaanaa deebitee jennaan fooloon ishee gad deebi'ee jennaan itoo guddisuudhaaf jette har'a immoo isheen yuutuubii banattee jennaan maaliif iccitii bakkee baastare? Iccitiin qabattu maal wal guddistanii? Iccitiin qabattu maal siyaa guddistuuti? Ati sin guddistuu baga ijoollee biyya keessa jiran innillee biyya keessa jira isheellee biyya keessa jirti innillee hojiin qabu mucichi. Maal taare piraankiin qe'oo matti fufeerate maaf iccitii bakkee baaste? Maal inni gara inaaffaa wayiitii hin jedhe inaaffaadha hin jedhe maa inni soole nan badee maa inni inaaftee sasee yuutuubii banatti. Baga banatanii lama ta'anii maa inni harka keessaan qabu ana keessaan maa inni maamirra gooftaa soolan. Inni naafaa wayii natti fakkaata. Anis maal jettu? Maali kaleessa dheengaddaa kolfanii wajjin taphatu har'a maal? Kolfaan haasofne tiiktookiin ishee guddatee fi gaafa biyya Arabaati biyya isheetti galtee mana bunaa tokko mana suuqii tokko banattu waan banatte sana waan hojjetatte sana akka isheen uummata isheetti beeksifattee uummanni foddaa iskiriinii kanaan ishee ilaalaa ture immoo deemee akka ishee jajjabeessu deemee akka ishee guddisu deemee akka ishee irraa waa bitatuuf. Kanaafin isaan faana haasaa ture malee jaalala dhugaa kamiyyuu nama kamiyyuu tiiktookii kanarratti namni ani jaalladhe tokkoyyuu hin jiru isiniin jechuu barbaadeen isinii galee. Innaa yuutuubiin illee banamee jira. Sooree fi hiriyyaa koo abii koo gidduutti jechuudha. Achirrattis maqaan kiyya ka'uun oollee maaliif hojjettanii? Maaliif yuutuubiin keessan guddatee? Maaliif yuutuubii keessan irratti maqaa koo dhooftanii hin jenne yaani isinii galee. Sooreen amma kaleessa mana banantee waan isheen haasoftuu sirba bantee maal jettee waan akkana dhiistee waan akkana jibbitee waan akka maal gooteetti aktii isheen argisiistu sirrii jaan turreef isinii galee viidiyoo waraabamee waan hin ilaaleef. Dhugaan jirtu kana piraankii yookaanis yuutuubii immoo sabni Amaaraa ijoolleen Amaaraa iyyuu yuutuubii mataa isaanii banatanii dhageessanii piraankii gochaa fooloon isaanii sabiskiraayibiin isaanii miliyoona amma galutti 100 amma galutti kan hojjechaa jiran baay'eetu jiru sabni Amaaraa. Ijoolleen kun lamaanis obbolaan keenya ijoollee keenya yoo deemtanii yuutuubii isaanii jajjabeessitan sabiskiraayibii gootan yoo ilaaltanii wanti isinirraa hir'atu tokkoyyuu hin jiru isinii galee. Garuu karaa hamaa karaa sobaan kana booddee maqaan kiyya akka ka'u hin barbaadu jechuudha. Yuutuubii namaa kamirrattiyyuu. Dhugaa jirtuuni waan simbira dhaabbachuu qabu simbiran dhaabbadha amma kana deemtan hundumaa kaleessa sooreen kana haasofnaan malee ani callisee akka isin guddattanii fi amma humna kootti utuu maqaan koo arrabsamu utuu maqaan koo waa meeqaan dubbatamu soolaniin sooreen jibbite soolanirraa abigoon fudhate minaamin wanti jedhamu hundumtutu jiru sana hundumaa danda'etu sumunii tokkon argatin sin irraa qarshii argachuu dandeessu yuutuubii sanarraa isinii galee karaa sirrii irraa argadhaa waan bareedaa fidaa uummanni Oromoo kun amma sin bareeda sabiskiraayibii irree sin godhee jira. Maqaa koo hamaattis ammeenyattis gaariittis kaastanis dhiistanis namni isin baree jira. So
Kana kanumaan inni cufuu barbaada. Badayyees kun hinaaffaan fakkaatu resoole kun hinaaffaan fakkaatu akkam garam dubbii maal kun hinaaffaan fakkaatu dhaabbanatu haa guddettu ammas rakkoo maalii qaba piraankii keessan ittiin buuftanii maalidha waansaa har'a kaatee har'a isheeyyuu dubbii banattee guddattee jennaan beekamtee argattee naanitu gaddeebisuuf yaaddimu maa inni naan galle maa inni hosi guddiftes maal leenca sitti guuraa baate yoo gaafati geemii taphatte dhugaa walitti mu wayya maa inni dhugaan dhokachuun qaba dhugaan bakkee ba'uu wayya maa gatiiti guddiste gatiiti fooloo goosifte maal fooloo irraa maal argatte isheen argatte gaa kunoo yuutuubii banatanii sanuu qixxeedha itti makatteeti sirraa nyaattu maa yuutuubii irraa ati keessan seentu maa qofaan nyaatan isii kennu maa dhugaa rabbii leenca gasii dhidhiifteetti otuu isheen hin jiraanne ummoottu maa egaa isis galata namaa maa balleessitu ijoolleen dhiiraa kunii maa inni galataman qabdanii isinii maa inni galanni hin jiru isin bira maa sii gootee tooti leenca sitti guuraa baate yoo dhugaa maa ati yoom gillaattee fi saseen si taphachiifte maal lafaan maaltee mana madaamii keessa hojjette si laatte har'a ishee yuutuubii banattee jennaanitu hinaaffaan sitti galee maa soole maqaan hin balleessinne salphanne maalii maqaan hin balleessinne mana maanni aannuun jedhaa gandi biraa yoo nu dhagee ijoolleen biyya biraa yoo dhageessi aannuun jetti maqaan nu badee maayinni soole maayinni na badeeyi. Sinitti himaa balleessaa yoon qabaadhee hordoftoota koo qofa. Warra na jaallattan, warra na hordoftan, warra fooloo na gootanii yeroo hundumaa mana kootti argamtan qofa. Yoon badii tokko qabaadhee dhiifama guddaa sin gaafadhaa. Fayyaa naaf ta'a galatooma isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo kana sheer gochuuni obbolaan kee, haati kee, abbaan kee ilaaluu danda'u waan ta'eef wanta kanaan dura ture. Kanaafiyyuu dhugaa jirtu kun immoo uummata bira waan naa ga'uu qabuuf hundi keessan sheer gochuudhaan maatii na laalaa ture bira, uummata na laalaa ture bira naaf geessisaan adaraa kooti. Warra na hordoftan, warra na jaallattan sheer gochuun uummata baay'ee, uummata kabajamaa sana biraan naaf ga'a. Waan dhugaa jiru immoo gara fuulduraatti dhufee sin argisiisuu danda'a, sin beeksisuu danda'a. Jaalalleerree yoon qabaadhe fidee sin argisiisuu nan danda'a. Inni gara fuulduraatti itti deemamaa. Kanaafiyyuu dhugaan ammaaf jiru kanadha. Galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Fi nurratti neeressinaa jidduutti isin hintinii jenna jechuudha. Eewu dursa yooni? Si dursa. Akkam jirtu Soolan? Akka kootti viidiyoon amma argee kee viidiyootu hojjette suniyyuu piraankii natti fakkaata. Gara fuulduraatti Soolan wayii ta'ee waaqayyo sirratti raawwatin malee rakkoo wayiitu irra ga'e yoo jedhanis piraankii natti fakkaata. Galatooma. Waa'ee piraankii kana bareechitti yooni ani piraankii hojjedhee sin beeku. Piraankii nani hojjedhe sooree faanaa. Maal godheetti amma Soolanan? Ani maal godheetti immoo haadha? Isaan anaaf ikkoo laal amma naammoo aan hin taane naan jedhamu. Uummata kana piraankii namni hojjetu nama irraa qarshii argatu sinii galee nama ittiin yuutuubii isaa guddifatu nama ittiin birrii irraa argatutu piraankii hojjeta. Ani piraankii hojjedhe sumunii waan hin argadha hin jiru. Kanaafiyyuu dhugaa jirtuun sinitti himaa jira. Dhugaa jirtu kanarratti yaada ofii keessanii qabdan akkasin ibsitaniifi malee piraankii jettanii akkasin natti himtanii miti. Piraankii kana dura viidiyoo nan hojjedhe tokko fidaamee jira hin jiru. Kanammoo anatu sinitti hime. Kana caalaa akkasin hin jaanjoneef, kana caalaa akkasin dhugaa sinitti fakkaatee, kana caalaa akka isin hin deemneefin waan kana sinitti himaa jira sinii galee. Kanaafiyyuu akkasitti na hubadhaa. Meerinni naasoftu silaa? Ishee maamuddu ati afuuftu. Akkasii viidiyoon isaanii kana fakkaata kana tuktukii irra ta'anii iyyuu mari'achaa jiru. Uummata ol naqee mari'achaa jira gurbaan. Ani dhugaanaan fudhatamne anannaa aarsimaa adalagattu hojjetattu mucichis miskiina adalagatu lama ta'anii adalagatanii nama biyya keessa jirudha. Maal ta'a gaa'oo piraankii biraan keessee ofiillee waa keessa argata. Galata nama hin dhoowwate naa dhugaa.